كان في فرن يو ولا هن أجين كرباسني سحقبه في دون برا حافظوتي إيه تركان في برباچو سفورة تمي خرجتك عمو سيرات تدبرسينه خنينا يجون إساني سنيو جنقول كوبا كباچو خنا قو تاتي أنيس جا شكو مرجان كبره شكو مرجان كب مالي موقت تندمي وانجو شك سبمان شكتين كه دمي يجو هيه ونينج أنجي إسان هنولمنه قام سيراتي سنكنمنه يا بلدي ديه هنو غربا أكمل ألتي أجر تقنتي هنو ما فيديو قد إساني تكاني هركا فورني يجو هيه أران تانو ركون غربا سن ريو جيسي هو موقت تندي خبتي بولين باوسن deebinee naafati wal nyaannaa jechuudha. Waan kalee natti deesan arraan tana bagaa agartee siin jechuu barbaadee ta'e aboleetti. Hayyee yaa fayyaan gurbaa kanaa si yaachisu haa ta'u. Amma hoo maal keessa jira ramziin. Naafati wal afaan dhaabbannee walii galuu dadhabnee. Sibiraa deemee kan wanti waaqaa هفرت مال فران دور كندي ركعتي تي كان زغدي رمزي سيران كفلوا سيران كفلوا جرا دبل رمزي راس كفلوا رمزي نرنا مال جاء جاي بقى ابو سلاك في بيته اللي جاته دي بتكرك امسا سرك يتتو هنقم تكنت دادته هنقم تكنت دادته اما يدون من بيرا اسيتنو تنفنه حتى تمتنو خاسي اسيانا بوليتي دغو دبولا اما دي ولي خنا سغوس سي ستي انا قبل اما ما راسي قبل اتيو سيزن دادته سيران كفلوا سيران كفلوا مرة بدأت سيران كفلوا مرة بدأت سيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتفتوتا في دعوتوتا خيا جرى جرتو بقى جراتن دبنا رفنا جرى مال كبتة دفتة يجون كيسنين أولمو ميغا مرمان نور دفع سنين يجا أرى غافي أدى تكان كبا غافين خبا خيا متا خيا فغافده سموت جخيسا ديبي سادبين ميغا ما خيسن أشي ديسي يو deebiin isin biratti akka carraatti karaa keessaniin deebiin kan naa deebi'u jeeti. Maali yoo kan jettan taate gaafiin kiyyaasi. Caalaan nama jibbamoo maali? Caalaan nama jibbaa. Jibbanna namaa qabamoo maaliif rabbiin hormaata kan akkanatti natti baay'isee akka muka baalan qabnettoo kophaa maaliif na dhaabee guyyaarraan tanaa kana. Anaa fi ijoollee tiyya malee eega rabbii namni tokko nu biraan jiru akkuma laaltanii agartan kanatti akkuma kaleessa agartan sanitti eenaa fi obboleettiin tiyyallee xiqqishoo walafaan dhaabbannee agartanii jirtan jeetii yaada maaliif walafaan dhaabbattanii jechuun keessanii sinoo lamoo wanni walafaan dhaabbanneef qabameeti gaa namni kun dhugaadhaa badiin inni balleessee wanni inni godhaa ture gurbaan suni hanga hin qabu kakiyyaa qottu hangana jaamee waan hin madaalamne dalagaa ture dalagaa jiraasi garuu eega qabamee harka keenya seenee tarkaanfiin irra fudhatamee adabbii barbaachisu fudhatan booda fuuneeti hara qaama seeraatti dabarsinee kanninaanu harkatti waa'ee sin tahinii nuti kun guddifataadha ilmaan qabnaa maqaa ifii kana bitan malee hin gurguranii waan juuroo dhaabbadheetiin gurbaa kanatti himiiti gurbaa kana gamana fidee akka kara mootummaa kanninu adabbiin barbaachisu irra fudhatamee kara mootummaatti dabarsinee kannina malee nu harkatti waa ta'uun hin barbaachisu haa dhufu waan jiru yaada dhiyeessee ture akkuma viidiyoo kaleessaa irratti agartanii jirtan sanitti nutu sababaa keetitti rakkoon nurra gayaa jira wanni hedduun atuu kimiyaa wajjin jirtaa kimiyaa wal quba qabdanii yaada jiru dhiyeessite arra silaaniin kimiyaa wajjin wal quba qabaadhee wanni isaan irra rakkoo geessisuu fi dila kana hundaa'u wanni calna geechisiisu tokkollee nu hin jiru jechuudha. Takkallee nu wanni silaana usisiisa wanni dila rakkoo isaan irra ga'u kana agartee osoon arkuu na usisiisaa hin jiru. Yooniin kaniin wal quba qabaadhu taate. Na bira kutee namoonni biraalleen akka jidduutti rakkatan. Rakkoon irra gayaa jiru kana osoo isinis laaltanii agartanii kana keessatti kimiyaadhaa wajjin wal quba qabdanii atuu sanaaf tarkaanfii isiirra fudhachuu dhabdee waan jiru yaada dhiyeessite hayyee haa ta'u dhugaadha haadaa hin jiruan akka sababaa kiyyatti gartee rakkoon isaan irra gayaa jiru mana isaanii keessaas gartee isaanummaanuu rakkoo irra gayaa jiran haadaa hin jiru takkaa haadeetis hin beeku dhugaadha sababaan sababaa kiyya
odoon an jidduu jiraachuu baadhee nagaan jiraatan dhugaadha. Mana isaanii keessaas rakkoon hin dhufu. Wanni isin jettees yaadni isii bareedaadha. Haa ta'u garuu ammoo dhugaadhaati eeganii fi gartee tarkaanfiin barbaachisu fudhatamee adabbiin barbaachisu fudhatame booda karaa qaama seeraatti mootummaa firraa kannina. Gurbaan kun as haa ba'u fidi jihin eega qubaan qaba bakka inni jirus jette. Malee waan ta'e hundaa'u ammaan tanaan qilleensa irratti deebi'ee arku jira jechuudha. Kana yaanni nan kanne isiin abadan ta'uu hin qabu. Amma fayyitee jirtaa nagee qabdaa haatee deemtee barbaaduu ni dandeessa. Haywaluu quba qabna naan jettee bakka jirtuu niin qubaa'uun qabaa'u jetteeti haa dhufu. Lakkii dhufuu hin qabu. Siitu harkarra qaqqabu jira. Tanaaf gurbaan kunu waan akkanaa kana dalagu jira. Sheekha yoo taate hoo sheekha dhufe san kaniin itti bilbilee miti. Khabiraa kaniin itti bilbilee hafeet sheekha kana isiitu erge. Akkami sheekha isiin itti bilbiltee miti khabiraa erguu dandeessi isiin sunoo. Sheekha itti bilbiltee kana itti bilbiltee fi dhufe kana addaan beektu addaan beekuu qabdi dirqama. Isiis tahee namoonni silaa agartee isiidhaa wajjin jirus taanaan. Hayyeen intalti tun akkamitti sheekha san ergitee ilaa mana keessa dhufuu dandee. Kun hundinuu rakkoo gubbaan dhalachuu jirtu jechuudha namni shakkuudha qaba. Shakkuudha qaban. Kanaafuu wanti taates taate dabartees dabarte sababaa kiyyaan manni keessaniis hin jeeqamin isinirrallee rakkoon hin gahin rakkoon eega sababaa kiyya ta'uu anis hin kaanne niin amanaa sababa kiyya taate wanni kun hundi isinirra ga'uuni akka isinirraa dhaabbattu isinis naga keessaniin jiraattanii eega gartee gaawwaniin anjeetuun hamtu akka fudhatamtu taate ani akkaan nama isaanii wajjin walquba qabuu kan ta'u taate lubbuun xiyyaa haana badduuti. Ijoollee xiyyaa sirraa fudhadheetiin kana barbaadus yoo jiraate mana kiyyatti haana barbaadu kana miidhuu barbaadu miidhaa tana gubbaan tabiraallee naa dabaluu barbaannaan kunoo mana kiyyaan jira isaanirraa waan barbaadan hin qabdanii wanni isaan miidhuudhaaf barbaadaniif hin qabdanii waan joora dhaabbadheetiin murtee kanarra gahee ijoollees fuudhee kara manaa gale. Maaliif eega gartee waliigallee nama nu miidhuu deemu san roorroo gamtaadhaa taatee gamtaadhaan gartee irratti waan barbaachisu tarkaanfiin fudhanne yoo wali hin dhageenye gurbaa saniis haa qabee fiduu na bira haa fiduuti. Tarkaanfii barbaachisu fudhatamee karaa gartee qaama seeraatti dabarsinee kannina jechuun isaanis sanii wajjin wal quba qabaachuu kana gootu taate anis gaa shakkuu mirgaan qabare shakkuu mirgaan qaba. Maaliif moggatti hin deemee waan jiru sababaan shakkattiin ka'ee deemee jechuudha. Hayyee wanni an je'esan hin oolamne qaama seeraattis hin kannamne yaa obboleettii tiyya hunoo gurbaa akkuma laaltee agartu kanatti hunoo amma viidiyoo gadhiisanii dhaqanii harkaa fuudhanii jechuudha. Hayyee arraan tana rakkoon gurbaa sanirra yoo geesse yoo moggatti inni kophaatti waliin ba'uusan deebineen naafate wal nyaannaa jechuudha. Waan kaleen adidde san arraan tana bagaa agartee siin jechuu barbaadeeti yaa obboleettii. Hayyee fayyaan gurbaa kanaa si yaachisu haa ta'u. Amma hoo maal keessa jira Ramziin? Naafate ol afaan dhaabbannee walii galuu dadhabne sibiraa deeme. Telefoona sibirattiin itti bilbilee cufaadha. Telefoona gaa khabiraa kaa isin itti wal quba qabaattan yoo quba qabaattan gaa isinumaatu beeka. Qubaan qabaanaan jette bakka inni jirus qubaan qabaanaan jette hayyee fidii qottu jiini gurbaa kanaaf furmaata gartee waan barbaachisu irratti waliin tarkaanfii fudhannaadha. Waan si aarsu hin qabu waan nama lolchiisus hin qabu. Eega yaanni kiyya kun hin fudhatamne akkana taanaan gaa eegaan ani hamtuudhaan isin barbaadu jiraadha. Anumaa isin keessaa moggottichi ba'aa sababaa kiyyatti isinis rakkoo keessaas hin seenina. Ammallee wanni jechuu jiru. Isinirraa hin achi bahaa kana barbaada qabu dhufee achitti haana miidhuu lubbuu tiyya hatti waatu rakkoon qabu. Hayyee amma gurbaan kun maal keessa jira quba qabdaa? Waan ganama namaan manguddoon namaan jette didaniiti galgalatti dhufanii jette Oromoon. Amma kam keessa jira Ramziin? Kunoo itti dhaqan yaa akka fadhan yoo tahan jarri kuni yeroodhaaf itti aartee haa jiraattu malee intalti sunis kiyyaa kottu na bira baabaa yeroodhaaf itti aarte malee obboleeyyanii walirraa hin ka'an har tokkoo saddaan hin dhaqan siin jechaan jiran dhugaatti furatiin beekaa akka nama wal dhabee godhatan malee jarri wal quba qaba. Hayyee itti dheeyitee baaftee kottu na habiibi kottu taa'e. Itti dheeyitee baaftee
hayya amma gurbaan sun akkam keessa jira bagaa gartee gaawaniin kalee siin ja'uuf bahee hayan warka mootummaa kan yannaan natti deemi bahee baafattee intalti ogguu bahee yoo hijaan ammaan tana irra aantu ta'asaantu amma gocha dura ammaan dura taanerra amma booda taanuutu irra guddaadha wanni nuti yaaduu qabnu eega qabnee tarkaanfiin irra fudhatamee yoo haafi duuti fi dijiinii fi hara qaama seeraa dabarsinee kannina wanni nan siin jechaa jiru kana hanga yoomiiti duuba isaan hubadhiisaa jiranii siin jechaa jira viidiyoo unu ammaan viidiyoo ilaalee jiranii yoo ramsiin si dhufee jiraates nagayaan galee na beeksisi yoo sittiin dhufinoo hin agarree waan jiru gartee information odeeffannoo waan irra geesse wanumaan na beeksisiin siin jechuu barbaadatilleen garuu ammoo namni yoo numa wal dhagee irra wayya wal dhagayaniituma gartee miira keessa galuu osoo hin taane miira keessa galuu osoo hin taane namni wal dhagee waan godhamuu qabu guutuu mariidhaan yoo godhan bareedaadha wanniin anjeelleen hamtuu miti siitu hamtu fudhatee haa ta'u ta dabartee wanni akkanaa kun waan eeggamuu miti waan eeggamuu miti wanni nan siin jees wooma dhugaati kanaafuu gurbaa sana akka inni keessa jiru hubadhu odeeffannoo of saamee buusi bilbilee kee cufaadha waan irra gee na hubachiisiin siin jechuu barbaada odoo kaleessa sana akkaan siin jeesanitti tarkaanfiin fudhatame har'a gurbaan kun nu harkaan ba'u ture mootummaa sanitti dabarsinee kannina hayyee ammaan tana bahe taate maaf taatiin jaan waan takka osuma isiin hin ta'in dura dubbatan malee eega taate booda maaf taatii hin jaan furmaanni maalii haram deemnaadha malee